Barnoota irraa keessatti gaaffii namoonni hedduun keessaa falaan na gaafattanii jettanii bilbilli keenya yeroo nuti viidiyoo ilaallu app N4 close app ka jedhu nutti fida. Akkasuma immoo software update godhinuun jedha namoonni jettanii haalatti sirreeffachuu dandeessanu isiniif qabadhee dhufee jira. Akkasuma namoonni niitorkiin yookaan waayifaayiin isinii fudhachuu dide haalatti siitingii keessan update godhattanuu achuma utuu wanta akkasii jala hin badin haala itti sirreeffachuu dandeessanu kana isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa ani Rashad Tuubiiti. Namoonni haaraan gara chaanaalii kootii dhuftan subscribe like share gochuu hin dagatina. Akka nama hedduu bira ga'uuf immoo laayikii oolirra godhadhaa. Yeroo subscribe gootanii kaatan mallattoo oolirra godhadhaa. Viidiyoon gadhiisu kallattiin dafee akkasiin bira ga'u jechuudha. Egaa hordoftoottan kiyya barnoonni irraa egaa haala kanaanii barreeffamni akkanaa yoo isinitti dhufe app N4 close app ka jedhu haalatti sirreeffachuu dandeessanu siitingii keessatti wanti kun kan namatti dhufu bilbila keessanirraa. Inni lammaffaan immoo kunoo update software update ka jedhu kanadha jechuudha. Kanan qabadhee isiniif dhufee egaa barnoota haga sadiitii egaa haga xumuraatti nafaana bu'aa waa hedduurraa barattu isiniin jedha. Isinis immoo sheerii gochuu hin dagatina. Gara barnootaatti isin dabarsaati turtii gaarii nafaana turaa isiniin jedha. Egaa jalqaba bilbila siitingii moobaayila keessanii keessa galtanii sirreeffachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa bilbila siitingii keessanii keessa galtanii sirreessuudhaaf inni jalqaba kunoo update your phone naan jechuu jira. Ammoo iyyuu software kan kee update godhii naan jechuu jira. Anamma siitingii moobaayila kootii keessan gala. Isinis immoo siitingii moobaayila keessanii keessa yeroo galtanu haala kanaan olooftanii amma mallattoo kan irraan isinii jalqabaa jechuudha. Yeroo bakka kana dhuftanii jettanii digital wellbeing and personal kajettu kana gadi tuqxuu jechuudha. Inna bana tuqxanii jettanu haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii dhufee jedhee bakka kanatti yoo isiniif hin baane mallattoo siitingii kana tuqxanii jechuudha. Kunoo mallattoo siitingii kana argaa tureen abdii qaba. Kunoo mallattoo siitingii kana isa tuqxuu jechuudha. Mallattoo siitingii kana yeroo tuqxanii siitingii kana keessa yeroo gallu barreeffama kana isinii dhufa about digital ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Yeroo about kana rukuttanii jettanii kunoo update godhii jechuu jira jechuudha. Anaanii ertuun update hin goone waan ta'eedhaaf amma isinitti agarsiisuufanii yooni kana update godhe open screen naan jedhee fida malee waan biraa wanti inni natti fidu hin jiru. Egaa moobaayila keessan kan gaggabuuf kan yeroo tokko akkasii waa hin laalle of godhee qabee dhaabuu fi kan immoo ammas yuutuus waa ilaalaa jirtanu mallattoo kana isinitti fidee of duuba isin deebisu mallattoo akkamii yoo jettan isinitti argisiisa. Mallattoo akkasiitii jechuudha kan inni isinitti fidu aappii N4dhaa fi close aappii kana isinitti fidaa jechuudha. Yeroo inni mallattoo akkanaa isinitti fidee isin gara tokkoyyuu deemuu hin dandeessanu yoo isin tuqxan bakka sanarraa inuma of duuba isin deebisa waan ta'eedhaaf bakka kana sirreessuudhaaf bakka reefuu jechaadha kan isin tuqxanu. Kunoo akkuma reefuu isiniin jedhee jeneraalii diijitaalii kana keessa galtu kunoo dhiifama. Sana booda as keessa digital ka jedhu kanarra galtanii erga sirra dhuftanii jettanii kunoo mallattoo siitingii kana rukuttanii siitingii keessa galtanii sana booda abaawotii kana rukuttanii jechuudha. Erga abaawotii rukuttanii kana update gootanii anamma waan viidiyoo waraabaa jiru bilbilli keessan cufatee banataa wanta akkasiin duraan ta'u jechuudha. Wanni isin sodaattan hin jiru. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu isa kana isiniin jedha. Inni lammaffaan immoo software akkamitti sirreeffannaa namoonni jettanii software update ka jedhu kana kan argaa jirtu software kana gadi rukuttuu jechuudha. Erga software kana rukuttanii kaatanii download and install ka jedhu kana gadi rukunnaa jechuudha. Download and install kana yeroo rukunne namoonni bilbilli keessan bifa akkanaatiin isinitti fide kunoo haala kana yeroo inni fide download gootanii bilbilli keessan cufatee banataa jechuudha. Wanta akka wanti isin duraa badu hin jiru. Moobaayilli keessan update ta'ee jira jechuudha. Software update jedhaa jira waan ta'eedha. Bilbila keessan update godhii jedhaa jira waan ta'e wanta akka wanti isin duraa badu hin jiru hin sodaatinaati. Download kana rukuttuu anamma tuqee yoon gadi tuqee bilbilli kan koo waan cufatu viidiyoon kun adda cita waan ta'eedhaaf haala kanaan download gootuu jechuudha. Inni sadaffaan immoo namoonni niitorkiin moobaayilii keenya irratti niitorkiin nu hidhamuu didee nu rakkisaa namoonni jettanii na gaafattanii namoonni isiniif hidhamuu didee moobaayila keessan update gochuudhaaf general management ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Kunoo general management kana erga rukunnee kaane as keessa erga galtanii kaatanii haala kanaan olooftanii reset ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Reset kana yeroo rukuttanii kaatanii reset all setting, reset network setting, reset access play setting akkasuma factor data reset ka jedhu
isinii fidaa jechuudha. Wannan isinitti immoo receipt all seating kana yoo ta'e waan seating keessan keessatti rakkoo qabu guutuu isaa isiniif sirreessa waan ta'eedhaa fi wanni isin sodaatan wanni jawaala keessan keessaa isin jalaa badu hin jiru waan ta'eef bakka kana tuqaatii update godhaa receipt kana garuu kunnaa jechuudha. Sana booda receipt seating kana yeroo rukunne kun bilbili keessan cufatee banata waan seating keessatti isin duraa miidhamee jiru isinii sirreessaa rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Garuu jalqabarraa namoonni wifi mana rabaa keessatti gaa ijoollee shamarranii fayyadattanii jirtanu passwordii keessan jalqaba barreeffadhaa jechuudha. Passwordii beektan sana akka hin dagannetti maaliif bilbilli kun cufatee waan banatuuf yeroo sanarraa passwordiin sun isin jalaa baduu danda'a waan ta'eef passwordii keessan akka hin daganne isiniin jechuu barbaada asumaanuu. Inni kabiraadha ammoo warri networkiin isin rakkisu walumaa gala isin receipt all seating kanaan ofirraa balleessuu sirreeffachuu dandeessanii. Yoo immoo moobaayila keessan foormaatii gochuu feetan factor data receipt ka jedhu kun moobaayila keessan foormaatii ta'a jechuudha. Kun appilikeeshiniin akka jiru wajjiniin kun akkuma argaa jirtan appilikeeshiniin qabu wajjiniin iji foormaatii ta'a jechuudha. Isa kana akka ittiin buune yoo foormaatii gochuu barbaadan malee jechuudha. Kun appiin nama sirraa qabu amma tuun receipt kan rukute moobaayiliin kan koo gara cufachuutti deemaa jechuudha. Kanaafuu isin receipt olii kan rukuttu yoo networkii sirreeffachuu barbaadan receipt networkii seating kana gar rukuttanii haala kanaan sirreeffattuun isiniin jedha. Barnoonni kiyya guyyaarraa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina. YouTube chaanaalii kan koo namoonni haaraan gara dhuftanii akkuma isiniin jedhe laayikii akka gootanu TikTokii kan koos follow gochuun dagatina. Gaaffii biraa yoo qabaattan immoo koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Waan beekurraa isiniif deebisa. Egaa barnoonni kiyya guyyaarraa kana fakkaata asitti kan xumuramuun isiniin jedha. Egaa dhumarratti immoo yaada tokko kanan isiniif qabu ijoollee Oromoo gara YouTube chaanaalii kanarraa baqataa jirtanu rakkoon keessan sababa maaliiti nama isiniif ibsu dhabdan immoo yaada keessan koomentii jalatti na barreessaa isiniin jedha. Gara YouTube kana dhuftanii namoonni akkaataa emailiitti banatan yoo wallaaltanis namoonni waa'ee emailirraa jalqaba haga dhumaatti namoonni barsiisan ni jiru. Nutis immoo waan beennuun isin gargaarra isin bira dhaabbannaati gara YouTube chaanaalii kana kottaati nu qofa miti yookaan isin qofa miti kan isinii kaffalu nu miti kan maallaqa kan irraa argatamu dhaabbata of danda'atu jira waan ta'eedhaaf isinis kottaa hojjedhaati nama hojjeteef kan inni kaffalu malee zimmedhee nama asirra taa'uufis miti waan ta'eef isinis immoo gara kana kottaati hojjedhaati akkuma namni hojjete waa argatutti hojjedhaati irraa fayyadamaa walis fayyannee bu'a qabeessa akka taanu isiniin jedha. Yeroo ammaa kana addunyaan kan inni ittiin deemaa jiru biizineesa onlaayinii gubbaarratti waa hedduudha kan namni hojjetaa jiru. Bilbiluma harka keessan erga jiru kanaan waa hedduu hojjechuu dandeessu. Kompiitara laapitooppii miti kan inni gaafatu bilbiluma kanaan waa hedduu dalaguu dandeessu waan ta'eedhaaf hin sodaatinaati kottaa in sodaatinaati gara kana kottaa waliin hojjennee wal fayyannee bu'a qabeessa taanaan isiniin jedha. Yeroo ammaa kana hojii mana madaamii keessa hojjechuu qofaan hojii urkaa hojii humnaa qofa dalaguu qofaan warra dhiiraa ta'e warra shamaraa ta'e kana qofaan miti namni kan inni maallaqa fidaa jiru karaa salphaadhaan onlaayinii irratti waa hedduu hojjechuudhaan beekumsa digirii yookaan maasterii ta'uudhaan miti kanatti asirraa maallaqa argattu. YouTubein nama hojjeteef eenyuuf iyyuu viidiyoo babbareedaa waraabde yoo gadhiifte jettee kun barnoota digirii yuunivarsiitii galuus hin barbaadu jechuudha. Ijoolleen barsiisaa jiran hedduu jiran waan ta'eedhaaf kanumarraa dhuftanii ilaaltanii bakka isin dhibettis namootan keessaa wal gaafannee wal barsiisuu ni dandeenya waan ta'eedhaaf hin sodaatinaati. Sodaataa waraanaan dhiigan ba'uu jedhanii kanaaf iyyuu akka gara kana dhuftanu yoo yaada qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao. Bye bye.